Ayyaana bitootessa diintamii afurii gaggeessuu irratti argamna. Jiraattonni magaalaa Shakkaa, daldaltoonni, jaarsoliin biyyaa, abbootiin amantaa guyyaa barii sa'aatii 12 kaanee gara magaalaa Jimmaatti imaluudhaan hiriira guddichaa seena qabeessa ta'e kana hiriira guddichaa akka biyyaatti gaggeeffamu kana irraa hundumti keessan akkasii hin hafne waamichi guddaan isinii darbee jira. Kanaaf tasgabbeessaa dhaaba fardeen bituutii ni tasgabbeessaa bituutii konkolaataanis tasgabbaa'ee gala konkolaataanis bituutii ta'e konkolaataan bituu Tosiko Yazar bituutii muka bareesaa jiraattota magaalaa Shakkaatii fi naannoo ishii hundaaf guyyaan borii guyyaa seena qabeessa, guyyaan borii guyyaa birmadummaa keenya sabboonummaa keenyatti mirkaneeffanne, abbaa biyyummaa keenyatti mirkaneeffannedha. Kanaaf bitootessa 24 bor hiriira guddichaa sadarkaa magaalaa Jimmaatti gaggeeffamu irratti sa'aatii 12 irraa ka'uudhaaf dargaggoon keenya abbootiin qabeenyaa jaarsoliin biyyaa hundumti keessan akka irratti argamtanu waamamtanii jirtu. Yeroo ammaa jala bultiin bitootessa 24 magaalaa Shakkaa irratti akka kana miidhagee gaggeeffamuu irratti argama. Kanaafuu hundumti keessan waamicha kanarraa namni hin jiru. Biyyaadhaa kunoo akkuma laaltan farda keenyaan faayannee farda keenyaan miidhagnee jala bultii bitootessa 24 kabajuutti argamna. Baga gammaddeet baga waliin gammanne isiniin jenna. Kanaafuu jiraattonni magaalaa keenyaa hundumti keessan ayyaana kanarraa hafuun hin danda'amu. Bituutii ni tasgabbeessaa. Jimma. Bituutii.